Ashama akkam jirtu guyyaadhaa kana grade 10 unit 1 history qabannee dhufnee jirra. History barannoo keenya guyyaadhaa kana keessatti kan qabannee dhufne development of capitalism and colonialism in 19th century kan jedhudha unitiin jalqaba. Guyyaadhaa kana immoo kan laallu development of capitalism and colonialism in Europe and America in 19th century kan jedhudha. Saniin dura unitii jalqabaa kana keessatti wantoota ijoo laaluudhaaf jennu yommuu laallu unitiin kun wantoota akka the advance of capitalism in Europe and the effects of the industrial revolution kan jedhu of keessaa qaba. Akkasuma the Italian and the German unification, the American Civil War also part of the unity dha. Akkasuma unitiin kun also try to cover lessons on the age of colonialism. Kana jechuun maal jechuudha? The reason for European colonialism in Africa. Sababa warri Europe kun Africa kolonifataniif jechuudha. Rivalries and the cooperation among the Europeans and in the partition of Africa. Biyya Africa kana uf jalatti bituudhaaf yookiin kolonifachuudhaaf wal gargaarsa akkasuma wal dorgommii isaan jidduu ture fa'aa jechuudha. Unity kana keessatti kan laallu jechuudha. Saniin dura qabxiilee ijoo ta'an tokko tokko haa laalluuti. Colonialism jechuun maal jechuudha kan jedhu yommuu laallu, it is an economic system whereby economic undertaking are chiefly owned and run by individual or private companies instead of by government. Economic system jechuudha. Capitalism kan jennuun kun akkasuma bal'inaan capitalismii kana keessatti economiin kan owned godhamu yookiin kan hoogganamu mootummaadhaan osoo hin taane namoota dhuunfaatiin yookiin private companyidhaan jechuudha. Capitalismiin kun kanaafuu individualidhaaf yookiin nama dhuunfaatiif free economic choice kennaaf jechuudha. Inni itti aanu colonialism kan jedhudha. Colonialism jechuun immoo it is a political system whereby a strong or allied nation rules over another nation and its people usually by force. Colonialism kan jennuun kun biyyoonni humna qaban yookiin biyyoonni garagalaa walitti dhufuudhaan maal kan godhanidha? Nation yookiin ummata tokko humna fayyadamuudhaan yommuu bitanidha jechuudha yookiin uf jalatti galchanii bulchan jechuudha. Colony jechuun maal jechuudha? Coloniin a nation and its people subjected to other colonizer. Ummanni kolonifame sun immoo maal jedhama? Yookiin biyyi kolonifatamte sun colony jedhamti jechuudha. Fakkeenyaaf amma osoo Xaaliyaaniin Itoophiyaa kolonifatte Itoophiyaan kolonii Xaaliyaanii jedhamti jechuudha. Kolonii kan jennuun uummata kolonifatame san yookiin biyya kolonifatamte san jechuudha. Inni biraa qabxii baay'ee ijoo ta'e guyyaadhaa kan laallu industrial revolution kan jedhudha. Industrial revolution yookiin warraaqsa industirii isa jennuun sun jechuudha. Warraaqsa industirii jechuun maal jechuudha? The process of change from an agrarian and handcrafted economy to one dominated by industry and machine manufacturing. Processii qonnarraa akkasuma harkaan bocanii waa tolchuurraa processii harkaan waa bocuu fi qonnarraa gara industry akkasuma machine manufacturingtti processii ittiin dhufne kun maal jedhama? Industrial revolution yookiin warraaqsa industirii jennaan jechuudha. Duraaniin qonna akkasuma handcrafts wantoota harkaan bocanii tolchuu kanneen irraa gara machine manufacturingitti maashina fayyadamnee wantoota oomishuutti kan ittiin dhufne kun maal jedhama? Industrial revolution jedhama jechuudha. Processiin kun akkasuma maal of keessa qabata? The transformation of transport and communication. Kana jechuun maal jechuudha?
tiraanspoorteeshinii iddoorraa gara iddootti yommuu sosochoonu duraaniin wantoota akka beeyladootaa fa'aa fayyadamaa turre. Warraaqsa industirii kana keessatti immoo wantoonni akka baaburaa uumamuu, wantoonni teknooloojiidhaan wal qabatan kunniin uumamuudhaan kan warraaqsa industirii kana keessatti kan hammatamudha jechuudha. Akkasuma kominikeeshiniin illee wal qunnamtiin jechuudha. Duraaniin xalayaa adda addaatiin wal qunnamaa ture jechuudha namni. Sana booda immoo poostaan uumamuu akkasuma bilbilli adda addaa uumamuun kun Industrial Revolutionii kana keessatti kan hammatamudha jechuudha. Industrial Revolutioniin immoo kan eegalee it is started in England, biyya England yookiin Ingiliiz keessatti eegalee jechuudha. Kan inni eegales walakkaa jaarraa 18ffaa yookiin immoo bara 1750 jechuudha. Bara 1750dha kan inni eegale. Britain became the first industrial country in history. Britain yookiin England jechuudha biyya industirii jalqabaaf kan keessatti eegale eessa Britain jechuudha. Sababni isaas inni Britain yookiin Ingiliiz keessatti namoonni mallaqa adda addaa qaban mallaqa investi gochuu danda'an wantoota haaraa uumamu kanneen wanta akka telekominikeeshiniis haa ta'u tiraansfoormeeshinii adda addaa kana namoonni bituu danda'an sababa jiraniif jechuudha. Akkasuma mineraalii fi wantoonni akka ayiranii adda addaa kan maanufaaktcharingii keessatti itti fayyadamnu sababa argamaniif jechuudha. Maanufaaktcharingii keessatti wantoota oomishuudhaaf kan nu fayyadan kan akka mineraalonni adda addaa sababa achi keessatti argamaniif kan achi keessatti eegaluu danda'eef jechuudha indastiriin yeroo jalqabaatiif. Yeroo jalqabaatiif biyyi industirii keessatti eegalee eessaa yoo jedhamne kanaafuu Britain ta'a jechuudha. Inni biraa there are two clearly marked stage of industrial revolution. Warraaqsa industirii kana keessatti isteejiiwwan gurguddaa lamatu jira jechuudha. Isteejiin inni jalqabaa bara 1750 hanga 1850 kan ture yommuu ta'u isteejii jalqabaa kana keessatti immoo wantoonni ta'aa turan maal fa'aa? Manual labor was replaced by machine. Wantoonni humna namaa fayyadamuudhaan hojjechaa turre kun maashinaan bakka buufamanii jiranii jechuudha. Humna namaa fayyadamnee wantoonni tolchaa turre gara maashinaatti yookiin maashina fayyadamnee gara hojjechuutti seenamee jira jechuudha isteejii jalqabaa kana keessatti. Inni itti aanu there was a large amount of production of iron. Ironiin kun hamma baay'ee guddaa ta'een oomishamaa ture jechuudha isteejii jalqabaa kana keessatti. Akkasuma steam was the main source of energy. Source of energy yookiin maddi energy inni guddaan yeroo kana keessatti yookiin isteejii jalqabaa kana keessatti steamii ture jechuudha. Baabura kana jechuudha akkuma steam jechuun isa footoo irratti arginu kana jechuudha. Soorsiin enerjii inni guddaan isteejii jalqabaa kana keessatti ture kanaafuma inni steamiidha jechuudha. Qabxiilee ijoo isteejii jalqabaa keessatti mudatan isaan kanneen jechuudha. Isteejii jalqabaa irratti wantoonni ta'an isaan tuquudhaaf yaalla sana jechuudha. Isteejiin lammaffaa immoo bara 1850 kan ture jechuudha. Isteejii lammaffaa kana keessatti immoo wantoonni mudatan inni machine producing machine were introduced. Wantoonni maashinii uuman maashiniin isa biraa maashinii kan uumuu danda'u uumamuu danda'ee jira jechuudha yeroo kana keessatti. Jalqaba irratti maal jennee wanta humna namaatiin hojjetutu hojjetamaa turetu gara maashiniin hojjechuutti dabarree jechuudha isteejii jalqabaa irratti. Isteejii lammaffaa irratti immoo maashinuma saniyyuu uumuun danda'amee jira jechuudha maashina biraa fayyadamuudhaan. This was the engineering industry and automation. Automation jechuun wanta humna namaa namaaf salphisu jechuudha. Wanta humna guddaa gaafatu karaa salphaadhaan maashina nu hojjechuudhaaf nu gargaaru fa'aa jechuudha. Yeroo kana keessatti kan ture.
iron was substituted with steel. Isteejii jalqabaa irratti ayiraniin sadarkaa guddatti oomishama jennee jirra yookiin bal'inaan oomishama jennee jirra jechuudha. Isteejii jalqabaa irratti amma immoo ayiraniin sun maaliin bakka buufame? Istiiliidhaan bakka buufame. Istiiliidhaan substitute godhame jechuudha ayiraniin. Akkasuma new source of energy like oil, electricity were found. Source of energy jalqaba irratti maal ture? Steamidha jennee jirra. Amma immoo source energy yookiin madda energy haaraa kan akka oilii yookiin gaasa kan jennuun kanneen jechuudha. Electricity'n argamuu danda'anii jiran jechuudha isteejii lammaffaa kana keessatti. Some of the invention invented as this stage are listed below. Argannoowwan adda addaa argamaniiran jechuudha yeroo kanatti. Argannoowwan sanniin keessaa muraasni asiin gaditti tarreessuudhaaf yaalee jira jechuudha. Jalqaba irratti maqaa nama argannoo argate, itti aansee immoo invention yookiin argannoo argame sana jechuudha. Year bara inni itti argames haala kanaan tartiibessee jira jechuudha. Kuni wanta ibsa guddaas gaafatu miti. Yoo kan barbaadan ta'e PDF kana Telegram channel Pro Education jedhurraa argachuu ni dandeettu. Achirraa dubbistanii qabachuudha jechuudha. Isaan kunniin argannoowwanii fi namoota argannoo sana argatan akkasuma bara inni itti argamuu danda'edha jechuudha. Kan asitti isiniif tarreesse kun immoo kan yeroo baay'ee beekamoo ta'anidha. Akkasuma qormaata irrattis kan dhufuu danda'anidha jechuudha. Kanaafuu linkii PDF kana description box jalaa ni argattu. Akkasuma channel Telegram irratti Pro Education jettanii argachuu ni dandeettu jechuudha. Linkii isaa description box jala isiniif kaha. Achirraa laaltanii argannoowwan kanneen dubbisuudhaan irraa hubachuu ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf argannoowwan yeroo kanatti argaman argannoowwan baay'ee gurguddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka ampuulii isa jennuun kana fa'aa Thomas Edisoniin kan argame jechuudha. Telefooniin adda addaa kan yeroo jalqabaatiif itti uumame isteejii kana keessatti jechuudha. Wantoonni baay'een reediyoon adda addaa wanti baay'een yeroo kana keessatti uumamuu danda'ee jira jechuudha. Gabaabinaan immoo haala gabatee kana irratti tarreeffameen argachuu ni dandeettu. Linkii isaa description box yookiin commentii jalqabarraa argachuu ni dandeettu jechuudha. Inni itti aanu the effect of industrial revolution kan jedhudha. Industrial revolution yookiin warraaqsi industirii kun dhiibbaa akkamii geessisuu danda'e kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. There were two major effects. Dhiibbaalee gurguddoo lama geessisuu danda'eera jechuudha warraaqsi industirii kun. Dhiibbaan inni jalqabamaa inni it enabled capitalist Europe to dominate the rest of the world. Colonialism isa jennuun sana jechuudha karaa biraatiin. Kapitaalistii warra Eurooppii kana akka addunyaa yookiin biyya biroo koloneeffatan godhee danda'ee jira jechuudha. Maaliifi wantoonni haaraan uumamanii jiran jechuudha. Wantoonni teknooloojiin adda addaa uumamanii jiran jechuudha. Wantoota kana fayyadamuudhaan biyyoota akka Afrikaa biyyoota hin guddatin sadarkaa isaan gahan kana bira biyyoota hin gahin koloneeffachuu danda'anii jiran jechuudha. Meeshaa ammayyaa adda addaa kana fayyadamuudhaan. Competition in trade and business become severe. Competitioniin yookiin wal dorgommiin daldalaa fi biizinasii keessatti severe jechuun baay'ee cimee jechuudha yeroo kana keessatti. In 19th century jaarraa 19ffaa keessa the colonial powers took control Africa and other less developed nation. Akkuma reefu jenne biyyoota Afrikaa fi biyyoota baay'ee hin guddatin less developed kan ta'an kanneen neeshinoota kanneen koloneeffatuu danda'anii jiran jechuudha jaarraa 19ffaa kana keessatti. Dhiibbaan inni jalqabaa kana jennee jirra. Inni itti aanu immoo dhiibbaan lammaffaan
warraaqsa indastiriitiin uumamuu danda'e. Dhiibbaan inni lammaffaa maa inni? It changed people's way of life through economic, social and political developments. Haala namni ittiin jiraatu jiruun hawaasummaa jijjiiramuu dandeetteerti jechuudha. Karaa ikoonomikiitiin, akkasuma karaa sooshaal yookiin hawaasummaatiin, akkasuma karaa poolitikaaliitiin jijjiiramni mul'achuu danda'ee jira jechuudha yeroo kana keessatti. Sababa warraaqsa industirii kanaatiin yookiin industrial revolution sababa jennuuniif ka jennu kanaaf dhiibbaan inni fiduu danda'e inni lammaffaan isa kana jechuudha gabaabumatti. Akkasuma as jalatti wantoonni mudatan maal fa'a? Effektii lammaffaa kana keessatti wantoota ta'aa keessa turan keessaa irratti urbanization was accelerated as the result of industrial revolution. Urbanization jechuun magaalota jechuudha. Cities jennuun kanneen jechuudha. Baay'ee babal'ataa turan jechuudha. Maaliif jijjiiruun namoota karaa sooshaaliitii fi ikoonomiitiin jijjiiramaa ture jennee jirra. Kanaafuu magaalonnis baay'ee babal'ataa turan jechuudha sababa industrial revolution kanaatiif. Riizaltii industrial revolution jechuudha magaalonni babal'atuunis. Inni itti aanu biirratti the division of society into two main class of capitalism. Societyin bakka lamatti addaan qoodamaa ture jechuudha. The bourgeoisie and the working class of the proletariat kan jennuun kana jechuudha. Working class kan jennuun warra hojii hojjetan, akkasuma akkamitti akka pronounce godhamu I don't know garuu bourgeoisie and the working class of proletariat kan jennuun kana jechuudha. Society yeroo sanii iddoo lamaan kanatti addaan qoodamu. Maal jechuudha kan jedhu immoo haalallu. The bourgeoisie kan jennuun kun warra bu'aa guddaa argachuudhaaf mala adda addaa fayyadamaa turan jechuudha. Fakkeenyaaf exploiting women and children with extremely poor pay. Kafaltii baay'ee xiqqoo ta'e kafaluudhaan warra dubartii fi ijoollee kanneen exploit godhaa turan jechuudha. Buqqisaa turan kafaltii baay'ee xiqqoo ta'e kafalaniifi. Inni itti aanu the working class warra hojjettoota isaan jennuun kan working class kan jennuun kun immoo warri hojjettootaa kunniin struggle adda addaa gochaa turan jechuudha mirga isaanii argachuudhaaf yookiin qabsoo adda addaa taasisaa turan jechuudha mirga isaanii argachuudhaaf. Working class kan jennuun yookiin warra hojjettootaa kana keessatti movementii beekamoo lamatu ture jechuudha. The Luddite movement fi the Chartist movement kan jedhaman isaan beekamoo gurguddaa lamaan kanniitu ture jechuudha. The Luddite movement kan jennuun organized in England in the early 19th century. England keessatti kan walitti qabamanidha jechuudha naannoo jalqaba jaarraa 19ffaatti. Akkasuma warri kunniin not organized, not systematic, spontaneous. Warri Luddite kunniin baay'ee warra aaranii akkasuma warra baay'ee organized hin ta'in turanii jechuudha. Sistema kan fayyadaman hin turre yommuu rakkoon adda addaa isaan mudatu kan isaan godhamma inni meeshaa fa'aa caccabsuudhaan beekaman jechuudha. Kinoos irratti is characterized with machine destruction. Maashinoota adda addaa caccabsuudhaan beekaman jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kafaltiin hin kaffalaminiif warri kunniin hojjettoota jennee jirra. Kanaafuu fakkeenyaaf yoo kafaltiin hin kaffalaminiif rakkoon adda addaas kan biraa yoo mudate maal godhanii aarii isaanii kan mul'ifatan meeshaa kana fa'aa caccabsuudhaan jechuudha. Mirga isaanii kan gaafatan. Warri Chartist movement jedhaman immoo kan biraa jiranii isaanis Ingilaandima keessatti argaman jechuudha yeroo sanitti. Instead of destroying maashinoota caccabsuurra warri kun maal godhanii maal jedhanii yaadanii jechuudha.
Workers believed that their demands could get answered by presenting a petition to the English Parliament. Warri Chartist Movement kun immoo dimaandii isaanii gara warra paarlaamaatti yookiin mana mareetti gaaffii dhiyeeffachuudhaan deebii akka argachuu danda'an jechuudha kan yaadaa turan yookiin kan amanan. Kanaafuu gaaffii isaanii kan dhiyeeffatan karaa nagaatiin jechuudha. Maashina adda addaa cabsuudhaan osoo hin taane karaa nagaatiin gaaffii isaanii kan dhiyeeffatanidha jechuudha. Warri Chartist Movement. Akkasuma Chartist Movementiin kun well organized warra baay'ee organized ta'edha jechuudha. Warra hojjettootaa keessaa warra baay'ee organized ta'edha jechuudha movementii Chartist kan jennuun kun. Asirraa gabaabumatti kan hubannu inni The Luddite Movement kan jennuun kun warra baay'ee aarii hin dandeenye jechuun danda'ama maybe fi warra gaaffii isaanii karaa adda addaatiin karaa maashina cabsuu ta'uu danda'a, aarii adda addaatiin ibsatanidha. Warri Chartist Movement kan jennuun kun immoo warra nagaatii fi gaaffii isaanii karaa paarlaamaa yookiin mana mareetiin dhiyeeffachuudhaan warra deebii ni argannedhanii yaadanidha jechuudha. Akkasuma warra nagaa ta'uu isaaniiti jechuudha. Gabaabumatti asirraa kan hubannu kana. Inni sadaffaan immoo jira. Beekamaan isaan lameen kana ta'ullee inni sadaffaas ni jira jechuudha. Sadaffaarra kan jiru Scientific Socialism kan jedhamu jechuudha. Inni kun kan hundeeffame nama Karl Marx jedhamuunidha jechuudha. Nama Karl Marx jedhamuun hundeeffame. Akkasuma Marxii fi hiriyoonni isaa hiriyyaan isaa kan ta'e Friedrich Engels kitaaba barreesse jechuudha. Kitaaba mata dureen isaa The Communist Manifesto jedhamu bara 1848 barreesse jechuudha. Under this struggle yookiin qabsoo kana jalatti qabsoo Karl Marx jedhamu namni jedhamu kun gaggeessu kana jalatti warra hojjettootaa kana jechuudha. Encourage godha yookiin jajjabeessa akka political power yookiin aangoo akka qabataniif jajjabeessa jechuudha. Scientific Socialism kan jennuun kun movementii akkasii ture jechuudha. Warra hojjettootaa kana akka paaworii politikaa akka harkatti galfatan yookiin aangoo akka argataniif jajjabeessaa ture jechuudha warra hojjettoota. Inni biraa termiilee beekuu qabnu baay'ee barbaachisaa ta'an lameen tokkotu jira jechuudha. Basic termii kan ta'an keessaa liberalism. Liberalism jechuun akkuma maqaa isaa irraa hubannudha jechuudha. Yaada free speech isa jennuun kana jechuudha. Yaada ofii ibsachuu, citizenship, freedom of worship and people control over state. Namni waan fedhe gabbaruu akkasuma aangoon kan hooggamamu uummataan ta'uu isaati jechuudha. Yaadni kun kana maddisiifamee jalqabaaf eenyuuni nama John Stuart Mill jedhamu jechuudha. Lammii biyya English yaada liberalism kan jedhu kana kan maddisiise jechuudha. Inni itti aanu pluralism kan jedhu kana jechuudha. Pluralism jechuun a principle that suggests different group of people can live together peacefully. Namni baay'een yookiin gruppiin adda addaa nagaan waliin jiraachuu ni danda'a yaada jedhudha jechuudha. Yaadni kun yommuu gara politikaatti finnu multiple political partiin exist ta'uu ni danda'an kan jedhu ta'uu danda'a jechuudha. Gara politikaatti yommuu finnu paartileen politikaa hedduun jiraachuu akka danda'an nutti hima jechuudha. Pluralismiin gabaabumatti kana fakkaata. Egaa guyyaadhaatiif kan qabannee dhufne kana fakkaata. Mata duree guyyaadhaa ilaallee gabaabinaan keessa deebi'uudhaaf jecha jalqaba irratti waa'ee industrial revolution ilaallee jirra. Industrial revolution yookiin warraaqsa industirii maal akka ta'e ilaallee jirra. Itti aansee isteejiiwwan gurguddaa lama qabaachuu isaas ilaallee jirra jechuudha.
ittaansee isteejiiwwan lameen jiraachuu wantoota garaagaraa kaasuudhaaf yaallee jirra. Inni itti aanu effektii yookiin dhiibbaa industrial revolutionii yookiin warraaqsi industirii kun geessise ilaaluudhaaf yaallee jirra jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aatiif kan qabannee dhufne kana fakkaata. Dhumarratti immoo kitaaba kana yookiin bifa PDF'tiin mobaayila irratti akkasuma irraa qo'achuudhaaf yoo kan barbaaddan ta'e linkii isaa akkuma dura isiniin jedhe description boxii jalaa ni argattu. Chaanala kanaaf subscribe gochuudhaan maatii isaa ta'uu hin irraanfatina. Akkasuma isinitti tole like godhaa. Hiriyoota keessaniifis share gochuu hin irraanfatina isiniin jecha. Nagaan tura.